yaada bareeda nama guddaatti hirmuun shaggaadha garuu gamtaasan maal goona Bu'aan moo akka keentaati moo waaqayyo beeka. waa'ee keeroogiraafii waa'ee aktii waa'ee sirbaa wanti beekamu hin jiru. Cimuuree amma manaan boo'ichaati shubbisa hojjechuu. Sirma hin beeku doona gaafattee amma tapha tokkoyyuu hin beeku dhugaa. Tapha jiru. Dhuguma namni beekara bakka marga jedhee nama nama oo jedhee nama kolfa kinoo. Margee nama gaanuftu seenaa miti. Dhuguma isma dhugaacha ammayyuu nan kana. Akkamitti seentee yeroo cha yaadataa? Guyyaa guutuu lafa dhiitaa ooltaa barreessaa ooltaa shaakalaa ooltaa diraamaa kana hojjechaa ooltaa boqonnaan qabdu. Sisi margeen baay'ee irraa fagoodha. Amma natti maniin beektaa. Amma sitti mani. Amma sadarkaa kanatti natti manu dookkas ta'e baay'ee natti dhaga'amu ture yoonas. Achoo gaamee hojjette. Almost bakka waan jiru si bilbila maal maal lagaan jettanii baay'ee iddoo ture amma torban tokko bakka nyaatameera hin jedhe. Hafee. Margeen dubbattu. Margeen dubbatu bakka ooman jennee bakka misiruma bareeddu siin ta'e hirkoo irratti kaasti gochaa jiru maalan godha reediin jedheen.